keessa jira. Qulfii qabatee wantummaan hundi isaatu jechuudha as keessa jira nuti. Nuti meeshaan isaa guutuun kabaradoo, ka qulfii, ka anqulaalii hundumtu jira as keessa jira. Namoonni jechuu barbaadan ajajadha isin jedha qora isiidha kuma 38 binne amma mooyyuu kuma 40 galee jira jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadha isin jedha. Mardaraan isaallee kana kadalgaallee kinoo kana maashaallah firiij baay'ee oriijinaalii ta'ee fi firiij Tanzania firiijidha. Firiijiin xiqqaan kun abbaa litirii 250 jechuudha. Gubbaan maddaraan isaa bootaan baradoo kana fakkaata. Jalli isaallee kana fakkaata jechuudha. Maashaallah. Kan qabattoon isaa jechuudha kan balbalarraa jechuudha. Kallachiitu asirra jira. Kan guddaallee kan guddaa kinoo irra jira. Kan xiqqaa jechuudha. Kallachiitu asirra jira. Kun as gubbarraati kun kan jalaati jechuudha. Maashaallah kan fakkaata. Akkasuma kan anqulaalii, kan qulfii, kan baradoo hundumaantu asirra jira. Maddaraan isaa kana fakkaata. Gatiin isaa birri kuma 30 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaas ni jira. Hiqaan xiqqeenna malee hiqaa bareedduudha jechuudha. Hiqaan hiqaa oriijinaalidha ta'ee fi bitadhaas ni jira. Akkaataa inni kun akkasii galuuf kuma 38 bitamee amma kuma 40 galee jira isin jedhee inni kun ammoo kuma 30 bitamee gatii amma irraa hin beeku akkana fakkaata. Asumaan meeshaa isiif hin dheerra walumaa galatti meeshaan isii dhumateera gara meeshaa raadiyaatti taasisuudhaan Jamarte? Asbiratti meeshaa raadiyaatti jedha. Meeshaa raadiyaatti nuti akka fakkaata meeshaan asii guutuudha jechuudha. Inillee kuma 9,500 hojjetamee amma kuma 11 galee isin jedhee jira. Akkana fakkaata kanatti dalga kana akkana suuraafi siinqedha walitti meeshaa torba jechuudha. Meeshaa torbaa isii kinooti haala kana meeshaa torbaa itti aansee rakabotii diimlaayitii rakabotiin kan irra sakkaa isinitti mul'ifne malee rakabotii diimlaayitii inni birri kuma 4 meeshaaleen inni qabu kana kanneen arfan jechuudha. Waan afurii kana qabu birri kuma 4 itti aansee burcuqqoo warqaammaan birri kuma 2,200 bitamte yeroo san amma kuma 300 galtee jirti. Itti aansee televezyiiniidha. Televezyiinii abbaa inchii 32ti. Meeshaa ofii guutuu qaba jechuudha. Akkasuma immoo deefiilleen deefii oriijinaalidha. Meeshaa hundumaayyuu meeshaa ofii qaba. Deefiin tokkoffaan gooldistaariidha isin jedhee jira. Kinooti gooldistaari kana meeshaa hundumaa keessaa qaba. Kino fadishillee qaba, sibiilallee qaba, dishiin eelee guddicha jechuudha keenyachi bira jira. Eelee guddicha meeshaa televezyiiniin kun birri kuma 17 fi birri 700 bitamee jechuudha. Itti aansee as birattillee maandajadha. Maandajaan kunillee birri 800 bitamee jechuudha. Kennaa gaabii abbaa ofiitiif qopheessite jechuudha. Isiillee as biratti kennaa gaabii abbaa ofiitiif qopheessite maashaallah kinooti. Isiillee akkana fakkaata akkasuma jira jechuudha. Gatiin isaa birri kuma 3,500 namoonni abbaa keessaniif maatii keessaniif ofii keessanillee bitachuu barbaada yeroo keessummaan isin dhufe lukarra buusuudha. Akkana fakkaata hin hodhisiistanii ganaa jechuudha. Wanti isaa guutuun isaa dhumee jira. Akkana fakkaata gatiin isaa birri kuma 3,500 jechuudha. Maashaallah haala kanaan isin xumuramee jira. Itti aansee istoofii qabdi jechuudha. Istoofii dhaabaa qabdi. Istoofiin dhaabaa akkuma isin beektan waan hundumuu isaa kan qabu jechuudha. Bootaa irra kaa'anii kan akka afaan kan qabu eelee jalaa fi bootaa distii kaa'atan kan qabu jalaa balbala kan qabu meeshaalee itti guutuu kan qabu gubbarraa kan ol banamullee kan qabu jechuudha. Gatiin isaa birri kuma 6 jechuudha. Taasee eelee buddeenaati. Eelee buddeenaa kan qoraanii qabu jechuudha. Argitanii akkasuma argitan kan eeleen buddeenaa kun qoraaniitti gara nazooree jira. Sibiila hafuura baasu qaba jechuudha. Gubbarratti kunillee hafuura dheeratee baasa jechuudha. Achirra darbamaa. 500 jechuudha. Haala kanaan Minxaafiin qabdi? Hin qabdu. Meeshaa aadaa keessa oolchitee fi meeshaa aadaa kinoo kana keessa oolchiif siin jiraan. Isan jedhu isa oolchi. Sun kana biraan. Kinoo eetuu humsaa fa'aa qabdi. Nama asii jettee deemtee seenuu gootee sana jechuudha. Kan obboleetti seenaati. Bakkachuuf. Biyyaa xiqqootii jechuudha. Argaa majlisii qabdi isin jedhee jira. Meeshaa aadaa guutuu qabdi kinooti. Meeshaa aadaa guutuun kan isin meeshaa aadaa guutuudha jechuudha. Akkuma argaa kana meeshaan aadaa guutuun kun haala kanaan qoriin akka hojjennu argitanii callee isaa jechuudha irra deddeebisa jechuun waan muddamee jiruu fi meeshaan aadaa guutuun kun birrii kuma 9,500 hojjechiifachaa jiru nama 3 walirratti amma garuu kuma 11 galee jira. Itti aansee masoobii akkana bareeddu akkana gatsentee waxartee bareeddu tana jechuudha. Masoobiin tun birri kuma 2,200 jechuudha. Karaadiyaan tamina walitti akka taatan bimaan karaadiyaa xiqqooti garuu biratti illee minxaafi guddicha qabdi. Karaabiyaan majlisii wannaa fakkaatan
minxaafii guddaadha. Minxaafiin guddaan kun haala kanaan akkanatti tolfamee hojjetamee jira jechuudha. Minxaafiin kun birrii 13,000 guddichi kun isin himee jira durallee meeshaa abbaa gadaa qabdi. Abbaa gadaa guutuu qabdi 3,500 Arabiyaa Majlisii qabdi. Arabiyaa Majlisii nu hordofaa isin jennee meeshaaleen keenya har'a isin akkuma isin argitan kanatti haala kanaan akkana hojjetamee kan nama sadii warra isin waraabne jechuudha. Sa'aatii dheeraa waan hin qabneef jecha garuma gara abbaadhaan adda baasee isin waraabee akka isin hubattaniif jedhee garuma isin waraabee wali isin jalaa makee hin jiru jechuudha. Maashaallah akkana fakkaata. Kana gaasiifaa ta'u meeshaalee kanneen arganii irraa jaalatan irraa gammadan jedhee abdii guddaa qaba jechuudha. Kana gaa ta'u. Amma asumaan gara Arabiyaa Majlisiitti darbineerra jechuudha. Arabiyaa Majlisii kan tartiibaan dura duubaan isin mul'isaa deema. Amma as biratti karaa diyaan nugusee bira jirra. Isinillee xumuraatiin na hordofaa isin jira. Asumaan saabskiraayib laayik sheer gochaa na wajjin deema. Isin mul'isa jechuudha. Guutuma isaa Arabiyaa Majlisiin kun mitirii 7 jechuudha. Akkuma isin argitan kana mitirii 7 abbaa 20 itti nasiin isaa abbaa 20 jechuudha. Kinooti akkuma argitan kana koornarii tokko qofa qaba. Koornarii tokko qaba. Sababni isaa waan mitirii 7 ta'eef koornarii tokkocha qaba. Keessi isaallee osoo mul'achuu baate dhiifama isiniin jecha gara keessatti waraabaa jirra waan ta'eef akkana fakkaata. Koornarii 2 qaba isiniin jedhee jira. Koornarii 2 qaba. Abbaa mitirii 7ti. Boondidii oriijinaalii kan ta'e jechuudha. Akkasuma immoo makaddaan isaallee boondidiidha. Tiraasiin isaa kan ziippiin irraa baasan jechuudha. Kinooti akkuma isin argitan kana tiraasiin ziippiidha. Irraallee baasanii miicullee danda'anii kaziippisan jechuudha. Hedduu bareedaadha. Namoonni Arabiyaa Majlisii lafarraa ol hin kaane barbaadan inni kun isiniif filannoo jalqabaati jedhee yaada. Sababni isaa lafatti gadi waan dhiyaatuuf jechuudha. Titinasiin isaa argitanii titinasiin isaa titinasii abbaa 20 qofa waan ta'eef diizaayinii kana yoo jaalatan abbaa 30 illee jechuu dandeettan, abbaa 40 illee jechuu dandeettan, akkasuma abbaa 20 illee jechuu dandeettan. Suufadha keessanii abbaa 10 illee barbaadan ajajachuu dandeettanii hedduu bareedaa waan ta'eef gatiin isaallee isinitti hima jechuudha. Asumaan isin aga xumura na wajjin turaa isiniin jecha. Maashaallah asumaan saabskiraayib laayik sheer gochaa warroonni ajajachuu barbaadanii jaalattan keessan na dubbisuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Hedduu bareedaadha. Karariin isaallee kararii hin qoshashne yookaan hin xuroofne illee jechuudha. Maashaallah hedduu bareeda. Akkuma isin argitan kana mitiriin takkatti birrii 9,000 jechuudha. Haga xumuraateetti na hordofaa. As bira amma karaa dhiyaatitti tarreera jechuudha. Kararii kana waan isin garraamu kararii biraa filattee kaatee deebistee kana deebistee lamullee kan biraa fiddee garuu akkasii yaaddasanii miti kararii ajaa'ibaa ta'ee fi baay'ee bareeda jechuudha. Argitanii maashaallah baay'ee bareeda. Kuni boondiidha. Makaddaan isaallee boondiidha. Argitanii makaddaan isaallee boondiidha. Maashaallah ta'eef jechuudha. Akkasuma immoo akka beektiraasiin nama hundaatuyyuu kaziippiiti jechuudha. Irraa baafamanii miiccan jechuudha. Yeroon booda maashaallah akkana bareedee haala kanaan ajaa'ibu ta'eef jira jechuudha. Hababaan isaallee hababa akkana bareedu irratti dalaisiifamee fi diizaayinii layyatti godheef jira jechuudha. Baay'ee bareeda. Akkasuma immoo teebiliin isaallee kana teebiliin nama hundaatu teebilii kana jechuudha. Karaa dhiyaata nugusee keessatti yoo hin mul'isine dhiifama. Garuu teebiliin nama hundaatu akkanuma. Diizaayiniin teebiliillee akkanuma. Wanti marti isaatu teebiliin isaa kanuma jechuudha. Sadiinitu iyyuu Arabiyaa Majlisiin sadiinitu abbaa titinasii 20 akkasuma immoo mitiriin isaallee mitiriin isaa 7 boondidiin isaa ajaa'iba jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Boondidii layyatti jedhe jechuudha. Hedduu bareeda. Amma immoo asumaan isinillee hordofaa isiniin jecha hanga Arabiyaa Majlisii nama biraatti darbinitti kan akkanuma isiniif waraaba jechuudha. Maashaallah namoonni jaalatan keessaan ajajachuuf hin irraanfatinaa. Maatii warraa as bira jiranii maatii fudhatuuf dhufe waan tokko irraa maatiillee isiniif dudubbisna jechuudha. Maatiin nama sadiinitu as jira. Wanta tokko irraa meeshaa kana ija akkamiitiin akka ilaalanii akkamii akka ilaalanillee akka isinii dubbatan asumaan isinii dubbisna jechuudha. Isinirraa ka eeggamu viidiyoo keenya kan hanga xumuraatitti ilaala. Saabskiraayib laayik sheer gochuudhaan nu wajjin turaa isiniin jecha. Arabiyaa Majlisiin kun akkana fakkaata argitanii akkatti bareedu maashaallah. Hedduu bareeda jechuudha. Mana keessa waan waraabneef baay'ee dukkanaa'ee istoorii keessa waraabne jechuudha. Argitanii baay'ee dukkanaa'ee sababa saniif jecha baay'ee dukkanaa'ee jira. Osoo ala ta'ee baay'ee bareeda jechuudha. Maashaallah sa'aatii hin arganne waan ta'eef mana keessatti waraabne. Amma fe'aa kan jalaa fe'aa kan duubaan waraabna kan jalaa fe'aa kan duubaan waraabaa jirra malee hedduu bareeda. Akkana fakkaata hanga kaanitti tarrutti isinillee wajjin tura. Lafarraa ol ka'umsisaa abbaa 20 jechuudha. Sadiinuu yoo abbaa 20 mitiriin isaallee 7 akkana fakkaata maashaallah. Isinillee yoo jaalattan kararii kanallee akkasuma diizaayinii kanallee yoo jaalattan ajajachuuf hin irraanfatinaa isiniin jedha. Lakkoofsi bilbilaa keenya duwwaa 972 duwwaa 25 19 irra heeloo jettan gara Zulaa Maashoo yoo dhuftan gamanumaan argachuu dandeettan jechuudha. Meeshaalee babbareedaa meeshaalee mana keessaa akkasuma kennaa gara garaadhaaf abbaa keessanii sarpiraayizii ayyaana kanaaf yoo qabaattan rakkoo hin qabu isiniif qopheessina isiniin jenna. Isinillee gara keenya koottaa akkana fakkaata maashaallah nu bira
dhufee namni kamuu nurra nu biraa qaana'ee yookiin saalfatee yookiin dhabee deemuun hin jiru argachuudha. Maashaallah isiniin jenna akkana fakkaata jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Asumaan subscribe like share gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Asumaan warroota maatiillee yoo barbaadan isin barsiisaa isin agarsiisa jechuudha. Nagaatti horaa bulaa geebana. Waka kasa kota. As keessa jira. Qulfii qabatee wantummaan hundi isaatu jechuudha. As keessa jira kinuuti. Meeshaan isaa guutuun kabaradoo, ka qulfii, ka anqulaalii hundumti isaa as keessa jira jechuudha. Namoonni jechuu barbaadan ajajadha isin jedha. Qora isiidha. 38 binne amma mooyyuu 40 galee jira jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadha isin jedha. Mardaraan isaallee kana kadalgaallee kinoo kana maashaallah firiij baay'ee oriijinaalii ta'ee fi firiij Tanzania firiijidha. Firiijiin xiqqaan kun abbaa litirii 250 jechuudha. Gubbaan maddaraan isaa bootaan baradoo kana fakkaata. Jalli isaallee kana fakkaata jechuudha. Maashaallah. Kan qabattoon isaa jechuudha. Kan balbalarraa jechuudha. Kallachiitu asirra jira. Kan guddaallee kan guddaa kinoo irra jira. Kan xiqqaa jechuudha. Kallachiitu asirra jira. Kun as gubbarraati kun kan jalaati jechuudha. Maashaallah kan fakkaata. Akkasuma kan anqulaalii, kan qulfii, kan baradoo hundumaantu asirra jira. Maddaraan isaa kana fakkaata. Gatiin isaa birri 30 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaas ni jira. Hiqaan xiqqeenna malee hiqaa bareedduudha jechuudha. Hiqaa oriijinaalidha ta'ee fi bitadhaas ni jira. Akkaataa inni kun akkasiin galuuf 38 bitamee amma 40 galee jira isiniin jedhe. Inni kun amma 30 bitamee gatii amma irraa hin beeku akkana fakkaata. Asumaan meeshaa isiif hin dheerra jechuudha. Walumaa galatti meeshaan isii dhumateera. Gara meeshaa raadiyaatti taasisuudhaani. Jamarte? Asbiratti meeshaa raadiyaatti jedha. Meeshaan raadiyaatti akkana fakkaata. Meeshaan arsii guutuudha jechuudha. Inillee 9,500 hojjetamee amma 11,000 galee isiniin jedhee jira. Akkana fakkaata. Kanatti dalga kana akkana suuraafi siinqeedha. Walitti meeshaa torba jechuudha. Meeshaa torbaa isii kinooti haala kana. Meeshaa torbaa itti aansee rakabotii diimlaayitii rakabotiin kan irra sakkaa isinitti mul'ifne malee rakabotii diimlaayitii inni birri 4,000 meeshaaleen inni qabu kana kanneen arfan jechuudha. Waan furii kana qabu birri 4,000 itti aansee burcuqqoo warqaammaan birri 2,200 bitamte yeroo san amma 2,300 galtee jirti. Itti aansee televezyiiniidha. Televezyiinii abbaa inchii 32ti. Meeshaa ofii guutuu qaba jechuudha. Akkasuma immoo deefiilleen deefii oriijinaalidha. Meeshaa hundumaayyuu meeshaa ofii qaba. Deefiin tokkoffaan gooldistaariidha isin jedhee jira. Kinooti gooldistaari kana meeshaa hundumaa keessaa qaba. Kino fadishillee qaba, sibiilallee qaba, dishiin eelee guddicha jechuudha. Keenyochi bira jira. Eelee guddicha meeshaa televezyiiniin kun birri 17,000 fi birri 700 bitamee jechuudha. Itti aansee as birattillee maandajaadha. Maandajaan kunillee birri 800 bitamee jechuudha. Kennaa gaabii abbaa ofiitiif qopheessite jechuudha. Isiillee as biratti kennaa gaabii abbaa ofiitiif qopheessite maashaallah kinooti. Isiillee akkana fakkaata akkasuma jira jechuudha. Gatiin isaa birri 3,500 namoonni abbaa keessaniif maatii keessaniif ofii keessanillee bitachuu barbaada. Yeroo keessummaan isin dhufe lukarra buusuudha. Akkana fakkaata hin hodhisiistanii ganaa jechuudha. Wanti isaa guutuun isaa dhumee jira. Akkana fakkaata gatiin isaa birri 3,500 jechuudha. Maashaallah haala kanaan isin xumuramee jira. Itti aansee istoofii qabdi jechuudha. Istoofii dhaabaa qabdi. Istoofiin dhaabaa akkuma isin beektan waan hundumuu isaa kan qabu jechuudha. Boota irra taa'anii kan akkafan kan qabu eelee jalaa fi boota distii kaatan kan qabu jalaa balbala kan qabu meeshaalee ofii guutuu kan qabu gubbarraa kan ol banamullee kan qabu jechuudha. Gatiin isaa birri 6,000 jechuudha. Taasee eelee buddeenaati. Eelee buddeenaa kan qoraanii qabu jechuudha. Argitan akkasuma argitan kan eeleen buddeenaa kun qoraaniitti gara yoree jira. Sibiila hafuura baasu qaba jechuudha. Gubbarratti kunillee afur dheeratee baasa jechuudha. Achirra darbamaa. Gatiin isaa 500 jechuudha. Haala kanaan. Minxaafiin qabdi? Hin qabdu. Meeshaa aadaa keessa oolchitee fi hin oolchine. Meeshaa aadaa kana keessa oolchiif siin jiraan jiru. Isan jedhu isa oolchi. Ila kana. Sun kana ma biraa. Kina eetiin humsaa fa'aa qabdi. Kana maa asii jettee deemtee jeenii gootee sana kan jechuudha. Ka obboleetti keenyaati. Bakkachuuf. Diyaa xiqqootii jechuudha. Argaa majilisii qabdi isiniin jedhee jira. Meeshaa aadaa guutuu qabdi kinooti. Meeshaa aadaa guutuun kan isiillee meeshaa aadaa guutuudha jechuudha. Akkuma argaa kana meeshaan aadaa guutuun kun haala kanaan qoriin akka hojjennu argitanii callee isaa jechuudha. Irra deddeebisa jechuun waan muddamee jiruu fi meeshaan aadaa guutuun kun birrii 9,500 hojjechiifachaa jiru nama 3 walirratti. Amma garuu 11,000 galee jira. Itti aansee
masoobii akkana bareedu akkana gadsentee waxartee bareedu tana jechuudha. Masoobiin tun birrii 2,200 jechuudha. Karaadiyaan tamina walitti akka taatan bimaan karaadiyaa xiqqooti garuu biratti illee minxaafii guddicha qabdi. Karaabiyaan majlisii wannaa fakkaatu. Minxaafii guddaadha. Minxaafiin guddaan kun haala kanaan akkanatti tolfamee hojjetamee jira jechuudha. Minxaafiin kun birrii 13,000 guddichi kun isin himee jira durallee meeshaa abbaa gadaa qabdi. Abbaa gadaa guutuu qabdi 3,500 Arabiyaa majlisii qabdi. Arabiyaa majlisii nu hordofaa isin jennee meeshaaleen keenya irraa isin akkuma isin argitan kanatti haala kanaan akkana hojjetamee kan nama sadii warra isin waraabne jechuudha. Sa'aatii dheeraa waan hin qabneef jecha garuma gara abbaadhaan adda baasee isin waraabee akka isin hubattaniif jedhee garuma isin waraabee wali isin jalaa makee hin jiru jechuudha. Maashaallah akkana fakkaata. Kana gaasiifaa ta'u meeshaalee kanneen arganii irraa jaalatan irraa gammadan jedhee abdii guddaa qaba jechuudha. Kana gaa ta'u. Amma asumaan gara Arabiyaa majlisiitti darbineerra jechuudha. Arabiyaa majlisii kan tartiibaan duraa duubaan isin mul'isaa deema. Amma as biratti karaadiyaan nugusee bira jirra. Isinillee gaxumuraatiin na hordofaa isin jira. Asumaan saabskiraayib laayik sheer gochaa na wajjin deema. Isin mul'isa jechuudha. Guutuma isaa Arabiyaa majlisiin kun mitirii 7 jechuudha. Akkuma isin argitan kana mitirii 7 abbaa 20 itti nasin isaa abbaa 20 jechuudha. Kinooti akkuma argitan kana. Koornarii tokko qofa qaba. Koornarii tokko qaba. Sababni isaa waan mitirii 7 ta'eef koornarii tokkocha qaba. Keessi isaallee osoo mul'achuu baate dhiifama isiniin jecha gara keessatti waraabaa jirra waan ta'eef akkana fakkaata. Koornarii 2 qaba isiniin jedhee jira. Koornarii 2 qaba. Abbaa mitirii 7ti. Boondidii oriijinaalii kan ta'e jechuudha. Akkasuma immoo makaddaan isaallee boondidiidha. Tiraasiin isaa kan ziippiin irraa baasan jechuudha. Kinooti akkuma isin argitan kana. Tiraasiin ziippiidha. Irraallee baasanii miicullee danda'anii. Kaziippisan jechuudha. Hedduu bareedaadha. Namoonni Arabiyaa majlisii lafarraa ol hin kaane barbaadan inni kun isiniif filannoo jalqabaati jedhee yaada. Sababni isaa lafatti gadi waan dhiyaatuuf jechuudha. Titinasin isaa argitanii titinasin isaa titinasii abbaa 20 qofa waan ta'eef diizaayinii kana yoo jaalatan abbaa 30 illee jechuu dandeettan, abbaa 40 illee jechuu dandeettan, akkasuma abbaa 20 illee jechuu dandeettan. Suufadha keessanii abbaa 10 illee barbaadan ajajachuu dandeettanii hedduu bareedaa waan ta'eef gatiin isaallee isinitti hima jechuudha. Asumaan isin aga xumuraa na wajjin turaa isiniin jecha. Maashaallah asumaan saabskiraayib laayik sheer gochaa warroonni ajajachuu barbaadanii jaalattan keessan na dubbisuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Hedduu bareedaadha. Karariin isaallee kararii hin qoshashne yookaan hin xuroofne illee jechuudha. Maashaallah hedduu bareeda akkuma isin argitan kana mitiriin takkatti birrii 9,000 jechuudha. Haga xumuraateetti na hordofaa. As bira amma karaadiyaatti tarreera jechuudha. Kararii kana waan isin garraamu kararii biraa filattee kaatee deebistee kana deebistee lamullee kan biraa fiddee garuu akkasii yaaddasanii miti kararii ajaa'ibaa ta'ee fi baay'ee bareeda jechuudha. Argitanii maashaallah baay'ee bareeda. Kuni boondiidha. Makaddaan isaallee boondiidha. Argitanii makaddaan isaallee boondiidha. Maashaallah ta'eef jechuudha. Akkasuma immoo akka beektiraasiin nama hundaatuyyuu kaziippiiti jechuudha. Irraa baafanii miiccan jechuudha. Yeroon booda maashaallah akkana bareedee haala kanaan ajaa'ibu ta'eef jira jechuudha. Hababaan isaallee hababa akkana bareedu irratti dalaisiifamee fi diizaayinii layyatti godheef jira jechuudha. Baay'ee bareeda. Akkasuma immoo teebiliin isaallee kana teebiliin nama hundaatu teebilii kana jechuudha. Karaadiyaa ta'an nugusee keessatti yoo hin mul'isine dhiifama. Garuu teebiliin nama hundaatu akkanuma. Diizaayiniin teebiliillee akkanuma. Wanti marti isaatu teebiliin isaa kanuma jechuudha. Sadiinitu iyyuu. Arabiyaa majlisiin sadiinitu abbaa titinasii 20 akkasuma immoo mitiriin isaallee mitiriin isaa 7 boondidiin isaa ajaa'iba jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Boondidii layyatti jedhe jechuudha. Hedduu bareeda. Amma immoo asumaan isinillee hordofaa isinin jecha hanga Arabiyaa majlisii nama biraatti darbinitti kan akkanuma isiniif waraaba jechuudha. Maashaalladha. Namoonni jaalatan keessaan ajajachuuf hin irraanfatinaa. Maatii warraa as bira jiranii maatii fudhatuuf dhufe waan tokko irraa maatiillee isiniif dudubbisna jechuudha. Maatiin nama sadiinitu as jira. Wanta tokko irraa meeshaa kana ija akkamiitiin akka ilaalanii akkamii akka ilaalanillee akka isinii dubbatan asumaan isinii dubbisna jechuudha. Isinirraa ka eeggamu viidiyoo keenya kan hanga xumuraatitti ilaala. Saabskiraayib laayik sheer gochuudhaan nu wajjin turaa isiniin jecha. Arabiyaa majlisiin kun akkana fakkaata argitanii akkatti bareedu maashaallah. Hedduu bareeda jechuudha. Mana keessa waan waraabneef baay'ee dukkanaa'ee istoorii keessa waraabne jechuudha. Argitanii baay'ee dukkanaa'ee sababa saniif jecha baay'ee dukkanaa'ee jira. Osoo ala ta'ee baay'ee bareeda jechuudha. Maashaalladha. Sa'aatii hin arganne waan ta'eef mana keessatti waraabne. Amma fe'aa kan jalaa fe'aa kan duubaan waraabna kan jalaa fe'aa kan duubaan waraabaa jirra malee hedduu bareeda. Akkana fakkaata hanga kaanitti tarrutti isinillee wajjin tura. Lafarraa ol ka'umsisaa abbaa 20 jechuudha. Sadiinuu abbaa 20 mitiriin isaallee 7 akkana fakkaataa maashaalladha. Isinillee yoo jaalattan kararii kanallee akkasuma diizaayinii kanallee yoo jaalattan ajajachuuf hin irraanfatinaa isiniin jedha. Lakkoofsi bilbilaa keenya duwwaa 972 duwwaa 25 irra heeloo jettan gara Zulaamaashoo yoo dhuftan gamanumaan argachuu dandeettan jechuudha. Meeshaalee babbareedaa meeshaalee mana keessaa akkasuma kennaa gara garaadhaaf abbaa keessanii sapiraayizii ayyaana kanaaf yoo
qabaattan rakkoo hin qabu isiniif qopheessina isinin jenna isinillee gara keenya koottaa akkana fakkaataa maashaallah nu bira dhufee namni kamuu nurra nu bira qaana'ee yookiin saalfatee yookiin dhabee deemuun hin jiru argachuudha maashaallah isinin jenna akkana fakkaata jechuudha maashaallah baay'ee bareeda asumaan subscribe like share gochuu hin irraanfatinaa isinin jedha asumaan warroota maatiillee yoo barbaadan isin barsiisaa isin garsiisa jechuudha nagaatti horaa bulaa geebana. በቃ ካሳ 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 ኮታ